Appilikeeshinii teelee birrii fayyadamuudhaan haala qarshii argachuu dandeessan onlaayinii irratti akkasuma qarshii argachuu kun faayidaa guddaa qaba. Namoonni baay'eetti fayyadamaa jiru. Appii teelee birrii kana fayyadamuudhaan maallaqa argachuu dandeessu. Inni kabraa onlaayinii irraa meeshaa barbaaddan takka mana teessanii gatii isaa ilaaluudhaan ajajachuu dandeessu jechuudha. Onlaayinii irra teessanii yookaan immoo onlaayinii irraan meeshaa takka gatii isaa baruu meeshaa jechuun waan barbaaddan bilbilaa wal qabatee huccuu caammaa adda addaatiin wal qabatee appilikeeshinii teelee birrii kana irra seentanii haala itti fayyadamuu dandeessan. Qodaa takka yoo ajajachuu barbaaddan mana keessatti akkasii dhufu yoo feetan appii kana qabaachuu akkaawuntii teelee birrii banattanii egaa bilbilarratti gabbufattanii appii kana gaa irruma seentanii ni ajajattu jechuudha. Gatii isaa achumarraan kafaltu teelee birrii akkaawuntii keessa maallaqaa eega galfattanii achirraan kafaluu dandeessu jechuudha. Waan bitachuu barbaaddan achirratti ni ilaaltu. Silkii fedhe maqaa isaa barreessuu argattu jechuudha. Inni kabraa piroodaaktii namaaf gochuu karaa tiktookii, karaa feesbuukii, karaa teelegiraamaa, yuutuubii irratti akka namni bilbila takka bitatu beeskiftanii jechuudha. Koomishinii argachuu namoonni yoo sababa keessaniin bitatan isin qarshii argattu jechuudha. Kana isin agarsiisaa viidiyoo irraa keessatti kana isin agarsiisa namoonni haaraa taatan sabiskiraayibii gochuu viidiyoo dhaggeeffatan laayikii tuquun dhaggeeffadha. Akkasuma viidiyoon kun akka namoota hedduu bira godinyaa keessanii sheer godhaa isiniin jira. Akkasuma namoonni akkaawuntii sooshaal miidiyaa qabdan hundi keessan viidiyoo kana gadhuma hordofaa maaliif beeksisa gochuudhaan namaaf akkasuma kana ni bitatu namaaf beeksisuudhaaf qarshii haalatti argamtanuu gadhumaa isin agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana keessatti kana isin agarsiisaa akkasuma viidiyoo kana godinyaa keessa sheer godhaa. Appii teelee birrii ni seentu jechuudha. Appilikeeshinii teelee birrii loogiin ni gootu. Awwala teelee birrii akkaawuntii banattanii qabaachuu qabdu. Namoonni beeknoo jiraattan komantiitti barreessaa akkaataa itti banattan isin agarsiisa. Namoonni teelee birrii akkaawuntii banattanii hin qabne jechuudha. Appilikeeshinii teelee birrii gaa daawunloodii godhachuudhaan loogiin ni gootu yookaan keessa ni seentu. Eega keessa seentanii wantoota baay'ee isinii baasaa keessatti waa baay'ee jira. Kifiyaa mabiraatii adda addaa waan barbaaddan waayifaa daataa intarneetii irraan kafaluu dandeessu. Kan bishaanii kan mabiraatii waan feetan takka tikkeettii adda addaa irraan kutachuu dandeessu jechuudha. Appii teelee birrii kana keessaan waa hedduu isin gargaara jechuudha. Amma zemen gabayaa bakka dhaqanii gubbaarraa zemen gabayaa bakka dhaqee kana bakka haaraa ba'e kana achirra eega tuqxanii gara fuula duraa isin geessaa. As keessatti wantoota akkasumas sooshaal miidiyaa wal qabatan onlaayinii irraa wantoota argaman waa baay'eetu jiru jechuudha. Keessatti yeroo haala kana keessa intan qodaa wal qabatee akkasumas wantoota baay'eetu keessa jiru uffataa wal qabatee isin waan feetan takka bakka sarchii gubbaa tuquudhaan keessin argachuu dandeessan. Maqaa bilbila barbaaddanii yoo huccuu barbaaddan maqaa huccuu barbaaddanii tisheertii wal qabatee ilaa manaa dirasii akkasuma ilaa maxaafaa waan dubbisuu barbaadan huccuu wal qabatee wantoota hedduu as keessatti gadhiifamee jiraachuu bakka sarchii gubbaarra kana yeroo tuqxan waan feetan takka ni barreessitu achirratti bilbila maqaa isaa bilbila barbaadan takka maqaa isaa ni barreessitu yoo huccuu ta'e huccuu jechuudha. Akkasuma waan barbaadan takka jechuudha. Akkasuma irra barreessanii sarchii eega gootanii wanta sun isinii ba'a jechuudha. Bilbila Saamsingii fakkeenyaaf A16 yookaan A05 jettanii yeroo isin barreessan maqaa bilbila sana gatii isaatii asirratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Gatii bilbila sanaatii waliin isin agarsiisa. Gatii hammana ta'a birrii hammana bilbilli Saamsingii kun akkasuma GB'n isaa hammana qafoos raaniin isaa hammana tokkoon tokkodha asirratti ni ilaaltu jechuudha. Osoo hin bitataniin duratti bilbila sun hammam guddaa akka ta'ee fi akkasuma GB meeqaa fi raanii meeqa of keessaa qaba. Bilbila oriijinaala moo akkasuma bilbila feekii isa jedhus asirratti adda baafachuu dandeessu osoo hin bitin jechuudha yoo bilbila barbaaddan. Haala kanaan isin baasaa jechuudha. Irra gaxxuu gatii isaa ganjallaatti ni agartu. Akkasuma GB meeqa akka ta'es ganjallaatti barreeffamaan gadhiifamee jira jechuudha. Akkasuma maqaa bilbila sanaa GB meeqa akka ta'e. Fakkeenyaaf asirratti yoo tisheertii barbaaddan wantoota hedduu jira bilbilaa wal qabatee akkuma isinitti hime bitachuu barbaaddan yeroo irra gaxxuqxan awwala akkaawuntii teelee birrii keessanii keessa maallaqa qabaachuu qabdu. Teelee birrii eega banattanii maallaqa karaa baankii irraa yookaan isin itti gadi ergitan teelee birriitti erguudhaaf karaa baankii irraa gadi ergitan achi keessaa ni qabdu. Garuu yeroo bitachuudhaaf irra gaxxuqxan inni waa hedduu isin hin gaafatu akkasuma kifiyaa achirraan fayyadamtu yookaan immoo maallaqa birrii waan sana bitachuudhaaf eega kafaltanii kaatanii bakka jirtan adaraashaa guutuudhaan yookaan lakkoofsa bilbilaa kaa'uudhaan bakka isin jirtanutti ofumaan isinii fidaa jechuudha. Dimootii jira akka televezyiinii jira akka bilbilaa jira. Waan barbaadan takka jiru. Kan ammoo bittaa qofa osoo hin taane akkaawuntii sooshaal miidiyaa akka feesbuukii, yuutuubii, tiktookii fooloo guddaa qabu yoo qabaattan irratti piroodaaktii gochuu dandeessu jechuudha. Piroodaaktii jechuun fakkii isaa kana iskiriishuutii jaarraa fudhattanii nama bituuf gabaasuu jechuudha. Karaa gabaabaa feesbuuk peejii irratti yookaan peejii feesbuuk irratti namaaf akka inni namni bitu yoo dhiqata namaa gabaastan karaa keessaniin namni yoo dhiqata seenee bite koomishinii yookaan immoo saantima farankaa isinii kenna jechuudha. Warra argattu jechuudha. Fakkeenyaaf akka 5,000 yookaan 20,000 yoo ta'e akka 20,000 takka 20,000 bitamu yoo gabaastan jettan irraa 1,000 takka argachuu dandeessu jechuudha. Namoonni akkasumas sooshaal miidiyaa akkaawuntii akka teelegiraamaa, feesbuuk peejiidhaa fi tiktook irratti istoorii gootanii yookaan immoo piroodaaktii gootanii maallaqa irraa argachuu dandeessu jechuudha. Kun kan ta'uu danda'u yeroo isin achirratti namni sababaa keessaniin
appii teeleebirrii banatee achumarraa waa bitatee maallaqa isinii kennuu osoo hin taane appii teeleebirrii yookaan akkaawuntii teeleebirriitti isinii herreegaa jechuudha. Qarshii isin argattan akkasuma fakkeenyaaf 200-300 argattan achirratti sababaa isin argattaniif achirratti isinii herreegaa jechuudha. Maxaafa wal qabatee waa baay'ee of keessaa qabaa jechuudha kanuma. Kanaafuu zeeman gabayaa kan jedhu kana haaraa akka ba'e kana namoonni hin beekne haala kanaan irra seenuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Bilbilaa wal qabatee waa baay'ee of keessa jira irraa argachuu dandeessu akkuma appilikeeshinoota biyya biraa. Inni kunis bakka isin jirtanitti isin dhiyeessa haala kanaan irra galaatti irraa fayyadamaa appilikeeshinii teeleebirrii buufadhaatti akkaawuntii isaa banadhaa. Namoonni kana hundaa fatsamoo yookaan immoo banachuu hin beekne yoo jiraatan komentii jalatti na barreessaa haalatti banatanus viidiyoo qophaa isinii waraabaa asirratti order yoo gootan akkaawuntii qophaa uumachuu dandeessu. Garuu adaraashaa lakkoofsa bilbilaa bakka jirtan kaa'uu isin gaafata yeroo qodaa sana bituu yoo barbaaddan. Yoo bituu barbaaddan lakkoofsa bilbilaa bakka isin jirtan akka isinii dhiyaatu yookaan immoo akka isinii dhufu awwaala lakkoofsa keessanii fi iimeelii naannoo isin jirtanu isinirraa baraa jechuudha ni guuttu jechuudha. Kana hundaa bitachuu barbaadan osoo viidiyoon isinitti dheerataadha yoo ajajachuu barbaadan irraan bitachuu barbaadan kan isinii hin galle yoo jiraata komenteetti barreessaa viidiyoo guutuusaa akkaataatti order gootanii bakka jirtanutti akka isinii dhufu gochuu dandeessan. Qodaatti xiqqaa qabee kan akka irfoonii qabee kan akkasuma waa hedduu of keessaa qaba waan feetan hundaayyuu bakka sarchii gubbaa xuquraan keessan argachuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha namoonni akkaawuntii teeleebirrii banachuu hin beekne yoo jiraatan akkaataatti banattanuu fi akkaataa meeshaalee tokko yoo bitachuu jettan itti ajajachuu barbaadan yoo isiniif hin galle viidiyoo qobaattan isinii waraabaa komenteetti na barreessaa isiniin jedha barnoota sooshaal miidiyaa hundarra maxxansuu dandeessu footoo isaa fudhattanii namaaf beeksisuu dandeessu isiniin jedha. Yoo beeskiftan akkasuma akkuma amma isinii himee bilbila adda addaa achi keessa jiru kana akka inni bitu yoo gootan maqaa bilbila sanaa iskiriinshot godhatanii footoo isaa gatii isaatti wajjin namaa yoo himtan maallaqa argattu akka jarri bitu yoo gootan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan appilikeeshinii teeleebirrii buufadhaatti namoonni hangoona bilbilarraa hin qabne banadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan isiniin galle barnoota kanaa wal qabatee akkasuma kanneen akkaawuntii teeleebirrii banattanii itti fayyadamuudhaan wal qabatee waan isiniin galle yoo jiraate komenteetti gaafadhaa. Barnoota sooshaal miidiyaa hunda irraa waa'ee yuutuubii tiktookii irraa gaaffii qabaattan komenteetti barreessaa isiniin jedha. Barnoonni irraa asumatti dhawaataa viidiyoo isinitti dheerataa waan jiruu fi viidiyoo lammataa isinii waraabaa. Haala kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Gaaffii qabaattan komenteetti barreessaa waan isiniin galle jiraatu.